بريدة وبرنون تكوسي برنوتا ناركتفت نانون تون إيه نجرم تجيتون قبلين قبلينكم بوري إلكا بوري إلكا جرام أما إيجا شيكنا وسين أصدفني أسيس سلاتني بشام مقا إسانيتي ربي باسيف الدوني تا إسلاماتي تسلاماتي إسن إسلامة أسجرة خليل دلي برول إسن إسلامة أسجرة أيه مزين جمعنا نو كان جرا أم أسمع جيرا ينقم أكنامي كنو أصلي جيرا مارة أيه سينا نما قدة تهمبسا أيه الدون توني قرات شيكاتي مسجد جمعة سن أسجد جيري أسكيستي ديبسنا بكتنت تولي ها جمعة اتصالاتني تولي ها إيدا اتصالاتني تولي مسجد جلق قلتني كتاب شيخنا أسين برسي سنسن درسات إبا جهاف جهاتمي جايسان برسي سنسن تولي اسم الله تكو درسا إساني تاتني أن الله تكو درسا إساني تهي درنتون تأيداتي درنتون تجمعاتي درنتون تحديث القرآن اتقرأني إسي قونا نحيمتو إسن زيارو إسن الدفنين أتشي إيقا دلتوما أرغتاني أما ديبي خانا ناديسا مريان نبي أرغتاني جتو مريان جدين قباتنا الله بوين دبسو بوين دبسو أما جتش كيسان باقي بريد خليو تا مسلمات سيد عارفين أبا قرآنات درسان هقسي كجران اللي كإسان قرآن قراسي سنجران أكد أجينت أرقا قف نعم أكد أجينت أنا أجينا ديمت مسجد باقي كل اللي سنقر مسجد كين أما خليو أرواس دبلتي ربي كرافت إنما كنو دندا مسجد الكاجد أما كانوا إجارمه جرو قمنا أصباب وامم كين إلا مي إدو أسر رامي ترى باي إيجو كانوا رافقاتي متي لا هاقوم جيبي كان كيس جيب كالي يوهين قمنا دبلتي اللي ربي هون ودبل مسجد ربي مالت درايا أسكيست إيه أراغ أسمع كيس سجر أسمع كيس سجر ما شاء الله جيبي ما كان كيس سجر أما وني سانج كلام اسم تنمنا بريجا أمة ويو ولباني دريت أنا شيخنا وسين قال نجلا رجع ولي جرجروا إرّا ولي أقوي إنسان اللي نامي بقرده نولي بقرده أكس أما كإنسان جران كان مش الله إنسان أرجع بي نامي اللي الله إنسان أرجع كإنسان قافة تكون تورو وما جنّيه وفرّن اللي hojjeteenna marii qabdi. Anuu argee. Marii sana mari'annee isinii of callaa qulqulleessee deebisaan jiru marii ka barbaachistu anuu garuu marii deema. Ta isin jettan bareeda. Akkasan murtee ta isin jettaniin illee deemne waa takkatti qofachuu edu. Dirreen tu wanni mu'jizaa san sheekana Huseenii rabbi kenneef jedhanii seenat ka dabarfamaa ture. Isaan salaataniitiimi. Is salaataniimi. ittiin salaatanii bara dirree kana irra salaatan jettaniimi bishaan sanillee wuduu af rabbi baaseemi na'am dacheen tuni wanni gaafa duraanii isaan mu'jizaa kana ittiin argatanillee salaata wanni bishaan kun baheefillee maali ittiin salaatu kanaafuu ka achi fagaatu sanii miti dirree kana namni dhufe hunduu akka keessa salaatu ka gara biroo dhaquu miti asuma wadhaq bootama isaan naannoo isaan itti salaatan sun beekamaa beekama achuma masgiida ijaarramatamsa irratti maaliif jedha bootama kallachi sheekana Huseenitti sujuuda godhe jedhan sanit namni dhufe achi sujuudaa godhu achitti isaan diini kanaan beekamanii sheekana Huseen ka dhufellee diini haa baratu dhufe asii deemu qofaa miti waan tana mari'attanii ammatti illee nu deebisuu baattan qomarra nu qabadhaa nu kana barbaanna isinitti deebina jedha kanatu ture namicha watu jiraas keessa shee asaaba Haji Abbaa Milkii jedhamni sheeka kitaaban beekan as keessa muudanii walit dhumne anillee bulchaa ganda kanaa ture gammadaa xurubeeti jedhama asii walit dhumne wal qabnee wal gaafan sheeka qur'aana qaraataniirtanii kitaaba qabdanii nun salaataa irraa hin soomaa irraa isinillee salaattanii soomtu maaliif gara masgiidaan dhandhee jennee gaafan lafti shirki jedhaartanii daanyaan oduun afoo dhufee kitaaba saniinillee walitti hin himna nu caatii qabamuun kenna sirriidha lafti shirkiin qabdu nu irra hojjetutu shirkii qaba asirra masgiida nuuf ijaaranii lafa ilka jedhamtu tanarratti jiga yoo salaanne hin diinnu
kan jedhanii jecha nu dabarsanii kan qarallee jarrillee. Asiin dura. Torbe makana waliin qaadheerra waan kana waliin jenneerra nullee maal jenneerra siita warri aadaaf turizimii fudhatu irra aadaaf turizimii kaanii irra masgiin lafti tun Sheek Huseen illee gaafa dhufeen salaate jedhani ta musliimaati walda musliimaa taateeti istaadiyeemii musliimaa ta'uu qabdii ka jennu nullee isiisan qabna isaaniinillee wanni mariitti deemuu qabnu gaafa waltajjii goone bulchaan amma ganda kana nurraa fudhatellee maal taate ganda kana amma itti dabarsinee kenninillee waan jiruuf waan kana jaalatuu fi lafti durillee ta amantaa biraan taane kiristaanaan taane ta waaqeffataa biraan taane ta musliimaati sheekatu dhufee irratti salaate Sheek Huseen jedhanii raggaaran darasan wajjin jira waan jedhaniif ilka qarallee teenna ta musliimaati asumantoonni illee nutti seeneeti nutti tola ka jennu isaanii wajjin illee warra qaalluu as keessa raniitillee marachuu hin dandeenye. Amma waa isiniin jedha nuun jedhaniimi jenneeniimi marii nuu bulchaa jedhan uuma jedhan jennee irraa fuunamoo nu keessummaa ulfaatoo isinit dhufe adhuma nuu deebis jennee qabna. Maal arsiin kalee marii waliin dhoogitu kamarii atti raada qalee kamarii dhabe jibicha qalee kamarii ati jibicha qalee kamarii dhabe raada qaleen kalee jedhamte abbootuma kanaa kana jedhe isaan illee arsii nullee arsii yaadni dhufneen illee yaada guddaa yaada mariin ta'u yaada mariin lafa qabatee ijaarame bakka gahu malee waan jarjaraan ta'uumi yaada keenya nurraa fudhachuuf du'aayii goonee bitaan marii bulfannan gallaafimi. Adaa dubbiin ta mari'atanii yoo mari'atamte lafa geetti qimeessan nuun jedhe guddan nuun jedhe tana galuu isinii gala maarree nama akkanatti nama jalaa caqasee nu keessummoomsee bakka ufiitee nu teessisee waan nu irraa gaafanne nu ibse maaltu itti jira eebba itti jira tanallee galuu isinii gala eebbisa amma isintu eebbisa isintuu cimeessa isintuu hangafa kenna jedha eebbisallee nu faana bayanii tahaftellee nu laalchisanii nu ziyaarsisanii nullee du'aayii isaanii goonee lafa tanaa du'aayii goonee lafa tanaallee du'aayii goonee akkasit deemna ijaara achi jiru sanillee as keessa jiru gara karraa ijaarri achi keessa waattu jiraami. Amma wanni ijoon guddaan jiru as keessa bakki namatti sanillee laaltanii wanni guddaan ijoon jiru kanaaf isaa daawwannu kallattii. Kan isaanummaan eegasiin nu jaalanne waa goona ishee ayyee du'aayillee asuma godhanna ayyee eebballee asuma walii kenninu nama ziyaaraaf isaan hin kaafnu kun warra nu ziyaarsisu hin jira kanneen nu ziyaarsisa du'aa isi godhannee ilaalcha laallee linna nama kanneen mara makkaasuun ulfaachuu danda'a akkana kajeeltan tanallee isin jalaa caqas isin jalaa yaa'a oodha maali bismillah maali san akkitti yaane kanuu nama daawwachiisaa jiru kun haarawaa waan bakka sanii godhanillee qabatamaa nu dhisanii kana kanatti dalagamu himuu hin asii kanatti dalagamu. yoo isaa uduu isaan nu faana ka'an haga isaanii nuu baaftan keessummatu kaloo teessan seene yoo nu geegessitanii achiin nu baaftan yaada qabnullee daballee isinitti himnee akki ta'u sheekota akki ta'u amma namni kunniin hidda ofiiti hiddi oromoo tokkocha yoo isin amma biyya fagoo dhuftan yoo isin laalchin ulfinni nama yoo nama dhufee yoo ulfeessa ulfaatan wayyooma namichi wayyooma qabu wayyooma namaan diqaatu muluun kennaa isin mul'ifne yoo isin jaalallaan dhukaatan hin ta'a. الدعوة أخيرا